warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube channel Arafeetu jirtu isiniin jennee jirra. Oromooti baganaaf jiraattanii jiraadhaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebinaa isiniin jenna. Isinirraa illee bannee turree deebinee jirra. Arra maal qabattanii dhuftan jechuun keessan hafa hin qabu. Arra waan bareedaa tokko gaddallee of keessaanii qabaa isinii qabannee dhufneeti jirra isiniin jenna. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota YouTube channel Arafeetu subscribe namni mana kanaaf haaraa taatan subscribe like share godhuudhaan nu faana turaa isiniin jenna. Galatoomaa horaa bulaa deebina Oromootiyyaan isiniin jaaladhaan isiniin jaa. Kanaaf arra maal qabattanii dhuftanii jechuun keessan hafa hin qabu waan ta'eef isiniin jaaladhaan isiniin jaa. Maaliin qabadhee isinii dhufe waan gaarii tokko manguddummaa wayii irratti isinii qabannee dhufnee isiniin jaa. Wantichi waa'ee maaliiti yoo jettan waa'ee duniyaa tuubii fi abdiitii jechuudha abbaa manaa isii. Kanaaf ijoollee dhiiftee hottee jechuu duniyaa mana deemteeti jirti. Garuu eenyutu oofee jennee nutilleen jalaa hin hafne achiin jala deemu jirra. Viidiyoo isaa waraabanillee ilaallee tillee achumaan yaada qabannee isinii dhufne jechuudha. Yaadni nuti qabannee dhufne gololchaa huddu maaltu bultii namaa keessa si galche waan ja'amuun qabnee isinii dhufne jechuudha. Gololchaalleen qabamuun kee hin hafu. Arras borus gololchaa huddu qabamuun kee waan hin hafne waan ta'eef tana lubbuu teetitti himuu qabdaa jechuudha. Akeekkachiisa sirratti kenninee jirra. Qabamuun keetis waan hafan qabne waan ta'eef hin dhiifamtuu jechuudhaati. Maaliif yoo naan jette waa'ee abdiitii fi duniyaa maaltu si galche? Si galee maalumaa si galche yoo? Manguddummaa yoo deeyte manguddummaa akkaataa fayyaa qabuun dachee tuubilleen wajjin deeytanii isaatu mana abdiitu si geesse jechuudha. Kana waan ta'eef gololchaa waan ati si naqu tokkollee hin qabu irraa dhaabbadhu jechuudha. Gololchaan badaadhaa nama hamaadhaa jechuudha jira abdiinu. Ifirraa sin beekne namni sin beekne sin madaan hin jaa. Ati maaltu si geesse jechuudha? Yaada waan jahu qabannee isinii dhufneerra. Kanaaf jechuudha. Kanaaf waan abdii waliin jaan walumaan hordofnu isin jaan nu faana tura. Haa ilaallu viidiyoo isaan nu waraabanii fidanii walumaan haa ilaallu hordoftoota kabajamtoota keenya. Hamma dhuma viidiyoo keenya subscribe like share godhuudhaan nu faana tura isin jaa. Waliinaaf gara dachee tuubii fi abdiitti isin qajeelchaa nu faana tura isin jaa. Ba gololchaa jazaa. Gololchaa. Isaan waan dhufee mana kiyya takkaan inni osuma jechuun gololchaa fi dachaas biree ni. Osuma isaan jirani. Walli gololchaa ta'e ijaan biddisee qoteen isaan bira. Awwa gololchaan badaadha. Gololchaa maaf deessitanii? Gololchaan badaadha. Namni isarra badaa hin jiru. Gololchaa eenyuuf fidee mana maqee kanaati? Kanaas akka sanaan isuma baase gaati. Haadha isaati yoo isa dhiisee nagartee. Gololchaan nama kanaati miti. Nama jaartii isaarrattu haadha ilmoo osoo daa'ima xiqqaa qabdu. Dhalaa biraa irra barbaadee dhalaa biraa irra fuudhee minni. Meemmati duniyaa jechuun itti dhooyte takka hoo telefoona bakka isin jirtu akka barbaaddee gartee. Telefoonni si cufa. Telefoonni si cufaadha. Bakka isin jirtu. Qaamaan hoo barbaaddee gartee. Barbaade namoonni gaggaafadhee bakka namoonni mana nama keessan dureen deetuun dalaqee gaafadhe. Isin inuma gara jechuudha. Kanaaf namni keenya Oromoon aadaa qabdi safuu qabdi. Namni tokko namatti akka nama tokkotti namatti dhagama jechuudha. Haadha ilmaan afurii mana baasanii akkaataa saniin gololchaa waan akkanaa godhuu kana sirraa hin feene sirraa illee hin jaalanne siin jennaan nuti si jaalannaa si kabajnaa garuu akka nama tokkotti waan akkanaa ni goote jennee waan yaannee miti. Gocha akkanaa kanarraa of qusadhaa waan akkanaa kana hin godhin ittillee deebite manguddummaa yoo taate akka nama tokkotti Oromoon ilaa fi ilaamee wal dhageessee wal bira dhaabbattee karaa nagaatiin karaa araaramaatti deebisuu qabdi malee maatii tokko keessa dhuftee waan akkanaa godhuu hin qabdu siin jenne dacheelleen waan iddoo irraa haasanii turanii manguddoollee wajjin ta'anii turanii garuu namni tokko nagaa namaa barbaaduudha qaba malee nagaa akka itti jiraatan barbaaduu qaba malee araara buusuu qaba malee waan akkanaa gochuun kee sitti xiqqishoollee sitti ulfaatu yoo maatii kee isaan deebi'u ati duraanuu fuudhuu barte jaartii deetii irratti fuudhuu barte wanni kanaaf waan ulfaataadha waan akkanaa ittiin deebi'isiin jenna obboleessa keenyaatilleen asumaanuu gorsa akkana siif kennina sinjaa qooda akkana si qabaachuu keenyaaf hedduun galatoonfattu qabda jenneeti yaanna garuu immoo ati
waan akkanaa kana lammaffaa itti hin deebiin. Yoo itti deebite immoo qabamtee akka ati askaraan sifinnee qabamtee mana hidhaa buutu ofirratti hubadhu jechuudha. Maaliif yoo taate Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. Dhiisi. Gololchaa waan akkanaa kana dhiisi. Neebar hin ta'u wanni akkanaa kun. Yoo dhiisuu baatte immoo akka ati dhiiftu si taasifna jechuudha. Kanaaf nuti waan akkanaa kana siin hin jaalanne mee laala amma walumaanoo halaallu waan abdiin faana jaan jechuudha. Abdiin baay'ee sirraa aaree jira, baay'ee takka sitti mufatee jira jechuudha. Akka Oromummaatti, akka saba tokkotti, akka namummaatti namni tokko gaafa manguddummaa yookaan haasaa wayii keessisiin waan akkanaa yeroo hojjete hin barbaachisu jechuudha. Bakkallee namni kennuuf hin jiru isiniin jenna. Akka bakka qabaattu, akka kabaja qabaattu jaalatamtoota keenya isiniin jaaladhan isiniin dhiifamallee nuuf godhaan isiniin jaa. Maaliif yoo keessan taate dhiifama isin gaafadhaa jechuudha. Maaliif yoo keessan taate amma gololchaa waan akkanaa irraa nuti hin eeyne ture. Gocha akkanaa gocha suukanneessaa maatii tokko adda baasuu jechuun waan hin fakkaanne jechuudha. Waan fokkotaadha. Maatii tokko jechuudha. Maatii tokko gargar baasurra gara araaramaa gara furmaataatti gara isaan walitti deebisutti yaaduu qaba ture malee gololchaa waan akkanaa godhuu hin qabu ture jechuudha. Mucaan kun kanaan duras fuudhee haadha manaasaa kan nagaa irratti fuudhee waan akkanaa gocha hin taane gojjechaa ture. Dubartoonni keenyallee nama hin taanetti hin heeruminaa isiniin jenna. Namni hin taane duraanumaa hin taane maaliif yoo ka'ettan taatan waan tokko hubattanii addaan baafattanii keessattuu biyya namaa kanatti baay'ee ulfaataadha jechuudha. Gochi akkanaa kuni dubara tokko irratti dubara biraa fiduun ni ulfaata waan ta'eef haala jireenyaati waliin baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Gololchaa waan akkanaa godhuu hin qabdu isiin jenna. Abdiilleen asumaan dhiifama godhuu fi qabdaa. Namni tokko wallaaluutu jira, beekuutu jira. Dhiifama godhuu fi qabdaa. Dhiifama deebitee gaafachuu qabdaa jechuudha. Kanaaf dhiifama akka abdiin si gaafatuuf gololchaan dhuftee na of kolchaa akkanaa balleesseera jettee dhiifama dhuftee gaafachuu qabdaa jechuudha. Kanaaf gocha akkanaa kana waan sirraa eeyne miti. Siigalee duniyaalleen sitti mufachuu hin deessi. Dubarri tokko yeroo jalqabaatiif si waliin tole jechuu danda'a. Aarii keessa waan galee jiru jechuudha. Garuu immoo deebi'ee sitti garagaluu danda'a. Maaliif yoo jettan taate murteessaan wanticha kanaa jaalalaa jechuudha. Jaalalti jiraannaa wanti fedhee ni jira jenneeti amannaa. Kanaaf gololchaa'uun gocha dogoggoraa kanarraa akka if qusattu siin jennaa obboleessa kiyya. Kanaaf immoo deebi'iitii gocha kanarraa of hin qusattu taanaan karaa hin taaneen miidhamuu dandeessa. Akkuma obboleettii teetitti laattee dubara sanillee qabdee manatti deebisuu qabdaa jechuudha. Haadha ilmaan afurii jechuun addaan nama baasuu waan akkanaa kanarraa of qusadhu siin jennaa jechuudha. Maaliif yoo ta'e dhiibbaadha jechuudha wantichi kun. Ati kana booda haati ilmaanii haadha ilmaaniiti. Haadha gootaati, haadha hayyuuti, haadha doktorotaati jechuudha. Ati waan akkanaa kana gochuun kee baay'ee sitti aarree jira, baay'ee hordoftoonni illee sitti mufatee jira. Waan akkanaa kana ittiin deebine jechuudha. Kanaaf waan abdiin faana haasaan walumaan halaallu ittillee dawwalee dadhabee dhiyaatte jechuudha. Walumaan haa daawwannu nu faana tura hamma dhuma viidiyoo keenyaatti nu hordofaan isiniin jaa nu faana tura gara abdiifattee isin dabarsaa jechuudha. Dhugaa hime? Bas akkuma dubbii sirnumtuuf hin dhugaa hime beektaa? Dachaasii fi durbaa gololchaa'uu jechuudha. Gololchaa'uu. Isaan waan dhufee mana kiyya takkaallee nuuni gololchaa'uu. Waan gartee duniyaa jechuun bakka abdi nagaan rabbiin si galchee jechuufis bira dhufanii. Isaan akkasuma dhufanii waa ijaan tuqanii qotanu. Waa faanii naasoo dubbii bira godhanii qotanu. Bas kan dhugumee muufin kaa gaafii na gaafatanii. Maaliif obbolee miciyyoo sana akkam wal bartanii jalqaba jedhanii na gaafatanii. Abbaa isaan na gaafatan kaa akkana jedhu man dhugaa himi beeka. Heellaa waan akkanaas jireecheet ilmoo darbitee fi. Aartarooltu. Kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya abdiin kun nama gaariidha, nama hayyuudha, nama ofirraa illee diina beeku jechuudha. Gololchaa'uut diinummaa akkanaa kanarraa of qusadhu siin jenna. Waan akkanaa itti hin deebiin namni tokko araara buusee nagaa buusee maatii jidduutti akka walitti galan yookaan mataa walitti qabatan akka haati maatiitti galtu taasisa malee waan akkanaa hin godhu jechuudha. Kanaan durallee viidiyoo baarfaallee hamma dhumaatti waliin laallee jirra. Ammallee immoo viidiyoo abdiifaa qabannee duniyaatuuf gololchaa'uutiin ijoollee kan biroollee ni jiru.
waliin qabannee isin dhufnee jirra. Hamma viidiyoo biraa qabannee isinitti deebinutti nagaan nu turaan isiniin jaaladha. Hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanala Arafeetu namni mana kanaaf manni mana keessanii mana kanaaf namni haaraa taatan subscribe like share godhuudhaan nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Hamma viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti nagaan nu turaa isiniin jaaladha. Thank you.